isin sababaa godhee ijaare jalqabni bu'uurri isini irratti qarqaarsa argattan warri ammoo qarqaarsa kana nuu taasise obboleewwan keenya gareen muhaajir wal ansaar yookaan jama'aan muhaajir wal ansaar jedhamu masjida kana isinii qarqaaranii sadarkaa kanaan isinii ga'anii rabbi jazaa isaanii haa deebi'u. Rabbi jazaa isaanii haa deebi'u. Inshaallahu du'aa'ii isaanii anaa miti ka godhu du'aa'ii isintu godhaafi carraa isinii dabarsa warra biyyaati sheekota agartee manguddoota warra biyyaatu du'aa'ii godhaafi ani gammachumaaf ol ka'e ammallee rabbiin bakkaan nu haa ka'u. Masjida jalqabame masjida bareedaa kana kan godina Arsii lixaaf aanaa shaallaa ganda shaakkoo Arsii keessatti ijaarame kana ka isinillee yeroo dheeraa booda malee amma ijaaramu jettanii yaadaa turtan rabbiin isinii gabaabsee daddafee akkanatti isinii ijaare ka jalqaban argisiise xumura isaa rabbi nu haa argisiise. Xumura isaa nu haa argisiise. Wanni ammoo isinii dhaabnu warra biyyaatiif masjida ijaaruu qofaa miti nama rabbittu amanatu masjida ijaara yoo jedhu rabbiin kenna qarshii baasanii muka walitti guuranii qorqoorroo walitti tumanii ijaaruu kana qofaa miti ijaarsa jechuudha. Ibaadaadhaan ijaarama masjidni. Masjidni maaliif ijaarama kana? Ibaadaadhaan ijaarama. Keessatti salaatuudhaan, ijoollee keessatti qaraa'uudhaan, subhaanallah, manguddoo keessatti qaraa'uudhaan. Guyyaa jummaa qofa ol guutuu miti yeroo hundayyuu akkanatti guuttanii itti salaatuu qabdanii rabbi isin haa waffaku. Warra akkasiin masjida kana agartee warra masjida konsuumi warra masjida kana zaahiraa fi baaxina isaallee agartee akkasitti ijaaru rabbi isin haa taasisu. Waan guyyaan har'aa qabu kana immoo yaa rabbi nuu kenni. Beekam guyyaan har'aa guyyaa jumaatii yaa rabbi nu milkeessi. Yaa rabbi nu milkeessi. Imaana guutuu yaa rabbi nuu kenni. Yaa rabbi nuu kenni. Yaa rabbi diinaa irratti dhaabbannaa yaa rabbi nuu kenni. Tawxiida yaa rabbi nuu kenni. Atiikaa nu tolchi. Yaa rabbi rahmata kee nuu godhi. Inshaa Allah ta'ala da'awaan qabu har'a sagantaan kiyya sagantaa gammachuu masjidaa waan ta'eef sheekonni kennaa fi warri biyyaa garee muhaajir wal ansaar kanaaf du'aayii akka nuu gootan isinitti dabarsaam kenna har'aaf asumarra gabaabsinaa yeroo biroo da'awaa walitti deebina. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.